كنتي والوالدتي وامنو أتيس إيشانس mana keenyatti moo mana shatti mana maatii keenyaa moo walii Kama soo kan biraa walii baastan atis isheenis baastan nutti maa amma nama sirraa fuudhetti wal waamaa jedhee sodaadha. si qofaaf si lamaan qofaaf namarraa fi nayyamamu nutti waamuun hin danda'amu. So ani beebee deewa. Baby miti baby Baby. Baby fi baby ka baby ni kan faranjiti. Baby na kan mana. keenyatti jijjiirrate Baby. Beektu ati nama baby nama bansa baby faate beektu. Baby beeka. Maqaa qonna waamtee iyyuu beektu tasuma never. Never kanaaf dubbadhu. baabbiin jira. Baabbi. Saarooniin qoosaa kan barsiisee waaqoodha. Baay'ee bareeda. Gaaffii kan biraatti dabarraa. Amma waa'ee jireenya biyya alaan si gaafadha. Saaroon egaa yeroo baay'ee biyya Kaanaadaa jiraatta. Torontoodha moo? Toronto jiraatta magaalaa. Tole jaalalli alaalaa akka. Innoonoo baay'ee jiloola. Asitti qoosaa. Waraabbiin olii gadi fiigaa oola. Akkamatti amantee jiraatte? Baay'ee cimaa nama tokkoyyuu hin gorsu jaalala halaalaa wal jaalladhaa jedhee nama hin gorsu baay'ee cimaa qormaatii baay'ee sitti dhufaa karaa riyootaas ta'e karaa garaa garaa isaan nama naan fakkeeyyuu hin beeku fiilmii waraabbiidhaafis gaafa deemu isas gaafa deemu hiriyoonni isaa baay'ee natti qoosu suuraan durbaa wajjin kee natti ergu yookiin birri 100 naa kenni yookiin isheetti ergaa waliin jedhanii walitti qoosu. Seenaa san dhaga'een ture. Gaafa guyyaa dhalootaa kabajnu walillee isin lolchiisanii turan natti fakkaate. Maal ture sitti fakkaate? Gaafa isheetu as dhufuuf turte. Dhufuuf turteetu akka sarpiraayizii ta'uuf barbaadame wantichi. Sarpiraayizii akka ta'uuf barbaadameetu wal lollee yoo ammatu haasofnu yoo dhufteen beekan gaafa dhufte. So akka wal lollu fedhameetu mucaa durbaa tokko qopheessanii footoo wajjin kaatu jedhan. Achi booddee anoo nagaa moo jedheen footoo wajjin ka'e. Footoo wajjin ka'e erganiif. Gaafa erganiif footichuma na ergitee fitnee irraa dhiifate. Yaabee maal taatee lakki kun akkasii hojii akkasii wajjin hojjenna. Itti meeramoo waa'ee mucaa. Lakka mucattii ma wajjin haasa'anii isaan kana. Anis keessaa qaba. Suuraa tokko ofittee akkasumatti taataanaan ima. Haafu hin jedhee. Jiboodee nambaree gaadhu maratti nambaree gaafa dhuftu garuu anumtuu deebisee sarpiraayizii isaan godhe. Natti deebisanii sarpiraayizii sana mana babbareechanii na eeganii ani hunda isaanii sarpiraayiz gochuu dhufe hiriyooti isaas hiriyoota kootii warri kaanii gaafan dhufu tataanii na eegan. Sarpiraayizii baay'ee. So jaalala alaala baay'ee cimaa. Oduun jira, hamiin jira baay'ee cimaadha. Sanarra oduu fi saamiyyuu odeessa garuu maaltu natti ulfaata sitti fakkaata. An gaafan ganama ribaa ka'u rafuuf isheen achiiti. Anamma ganama kee haasa'uu fi kana enerjiin koo guutuudha si galee taasisuun barbaada. Isheen immoo hojii ooltee dadhabdee rafuuf wal bira darba akkaataan haasaa keenya. Asiiti gaafa isheen yeroo argattu an asii waraabbiirra hin jiratu. Gaafan immoo yeroo qabu galgala manatti galee taasisuu fedhu hojii galti isheen. Wal bira daftee hin geessu. Miira kee walii hubattu waan tokko immoo jaalala keessatti haasaan ala waan walii hubattu jira miti jedhee fuuluma wal ilaaltee. Dhugaadha. So inni faa yerootti waan akkasii dhabbisaa jiruu fi baay'ee ulfaata ture. Waggaa 3 akkasitti dabarsite. Jaalala alaalaa dhiiratti moo dubartiitti cima? Ammatti jira dhibba keessaati. Dhiiratti cima. Dhiiratti cima. Durbii nobsituudha. Annatti cima. Sitti cimee baay'ee ulfaata. Namoonni baay'een jireenyi isaanii akkasidha baay'inaan tokko biyya alaa tokko biyya keessaa yookiin biyyuma alaa iddoo garaagaraa jiru. Kana keessatti dhaamsa akkamii dabarsitu mee amma jaalalli kun itti fufee bultii gara bultiitti ijaaramee gara jireenyaatti darbuu fi maal gochuu qaba mee namni kaappilii yookiin namni wal jaalate tokko? Galatooma carraa kana nyaatattanii. Ani baay'ee ma wal hubachuu baay'ee ma waliif yaadu baay'ee ma
an akka amantii dhuunfaa kootiitti namni uumaa isaa wajjin hariiroo gaarii qabu nama wajjin hariiroo uumuun itti ulfaatee yaadu. So yoo kiristaana ta'e waaqa wajjin yoo musliima ta'e rabbi wajjin Allah wajjin hariiroonni qabu murteessaadha jedhee yaada. So an tokko yeroo hariiroon alaalaa kuni wal biran jiraattu qilleensa meeqa si gidduu gala nama meeqatu wal argaa lafa isheen ooltu beeku lafa ooltu beeku haala itti keessa jirtu namni immoo hariiroo keetti gammadu immoo muraasa ta'uu danda'a. Namni hundi siin gammadu. So hariiroo maalaalaa gaafa jedhamu iyyuu kana immoo nama biyyaan baa jiru kana gaafa barbaaddu maaliifan jaalladha jalqabu. Doolarittiidhaaf immoo biyya adeemuuf immoo maaliif isa jedhu sana sirriitti adda baasuu danda'u qabdu. So jaalaluma isa dhugaa yoo ta'e obsiteema rakkina jiru wal dandeesseema numa darbama jedheen yaada. Yoo faayidaa maal ta'e garuu badana. Akka nuyi yaadnu miti beektaa yeroo baay'ee namni as taa'ee biyya alaatti gaafa durba hiriyaa qabaatu yookiin durba isteessee dhiirachitti gaafa qabaattu doolaarii kana mukarraa ciranii waan as ergan si'aadan. Anamma maaf sinii garee adii uffattee deemtu naan jedhan. Maaliif ana manaa kee achi jiraatti jaarteef jechuudha. So isheen barumsa baratti hojii hojjetti mentaalitii namarratti hirkachuu kana waan badaan. Faayidaa fakkaata. So eessayyuu haa ta'u namni gaafa wal jaallatu of danda'ee nama sanaa wajjin hariiroo sanatti fufsiisuu danda'u qaba. Keessattuu immoo kan keessanillee biyya Awuroopaati biyyoota Arabaa dubartoonni jiran biyya kanatti baay'ee dhiirota baay'eetiin